إسلامها روحي فيها رومها هندي قخيا الدم باسو هنجروتيا دغهي دغون سي فريدا أتين كيوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جرتو ورتوتا في كبجمتوتا كي يكاكاري في كاكاري جرتو نغاكيسني بقى جراتن أنا جر الحمد لله. ردفتوتا في كبجمتوتا شوتو وروني أشوتو بفماتين تاني غراماتي كي ياتي دبلما أسنين جتشو برباتا كبجم جالنا نسنغا فتا لايك شير وچو بردا بدا أسنين جدا. Akkasumas warroonni maatii kiyya hin taane immoo warri maatii kiyya taatan jechuudha. Irraanfadhe Oromoo kiyya. Warri maatii koo taatan galatooma isiniin jechuudha. Isiniin jedhaa hundumti keessaniiniyyuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedhaa ashamaa harka fuun isiniin jedhee jira irra deebi'uudhaan. Hordoftootaa fi kabajamtoota ashootuu. Loltuu nagaa qabdu qilleensuma irra barari'ee nageenyi kiyya isin qaqqabu Oromoo biyya keessaaf biyya lama. Biyya keessaaf biyya alaa jirtan hunda keessanuu nageenyi kiyya isin qaqqabu isiniin jedheetiin jira. Ani nagaa fayyaa qaba alhamdulillah. Akkasi har'a mata duree maal qabattee dhufte yoo jettanii mata dureen kiyya ajandaa caatii torbee kana irraa odeeffamaa jiru irraa jechuudha. Kabajaa caatiin naannoo keenyatti qabuu fi haala caatii irratti itti fayyadamnu isiniif qoodu barbaada jechuudha. Caatiin akkuma beekamu qabeenya guddaadha akka biyya keenyaatti qabeenya sadarkaa lammaffaa irratti galii guddaa galchuudha jechuudha. Ani garuu gaafa akkas isiniin jedhu tokko ol fuudhee tokko gadi fuuchuu dhufee miti isiniin jechuu miti. Ani akka naannoo kiyyaatti irraa dubbadha sadarkaa caatii duwwaan dubbadha malee ana haalimaa fi ulamoota keenyarraa yookaan jarallee faarsuuf illee bakkuma dhaabbadhee jara faarsuu danda'u iyyuu qabu kan jara qeequu fi arrabsuu miti jechuudha. Maaliifin ani ilmaan jaraati osoon beekumsa qabaadhee beekumsa guddaa qabaadhee iyyuu abbootii kan koo qeequu fi faarsuullee aangootti hin qabu. Asirratti akkanaa hubattan jechuudha. Ani qeerroo iyyuu qeeqoo osoo hin taane ani sadarkaa caatiin nu biratti qabu duwwaatan isinitti himuu barbaada. Caatii jechuun akkuma beekamu jechuudha dhugaa dubbachuuf naannoo keenya keessatti nuti galii biraa yoo qabaannes jechuudha. Caatii sadarkaa tokkoffaatti galiirra yoo nuuf ooluu dhabaate itti fayyadamuu sadarkaa tokkoffaadhaan naannoo keenya adda durummaadhaan itti fayyadamna jechuudha. Akka aadaa naannoo keenyaatti kan isin himaa jiru. Maalirratti isin itti fayyadamtu yoo kan jettan taatanii caatiin aadaa naannoo keenyaa keessatti jechuudha gaddaa fi gammachuu waa mara nu waliin qooddata jechuudha dhugaa dubbachuuf. Yaa'anii amma namni tokko yoo dhukkubsate namni keenya caatii furratee dhaqee buna furratee dhaqee gaafata jechuudha. Shamarran yookaan haati manaa yoo caatii buna fuutee deemte abbaan manaa yookaan obboleessisee dhiiraa caatii qabatee deemaa jechuudha. Harka duwwaa hin deemu. Dhiirri keenya caatii qabeetu ollaa isaa dhukkubsate gaafachuu dhaqaa jechuudha. Akkasumas gaddaa fi gammachuu aruusallee gaddallee yoo jiraate duutillee taaziyaanillee yoo jiraate ollaa keenya jechuudha. Kan jalqaba irratti nuti furannee dhannee ittiin gadda sana waliin qooddannu bunaa fi caatiidha jechuudha. Isiniif gala jedheetiin yaada. Naannoon keenya akkuma beekamu dammaan beekama. Garuu damma fuunee mana walii hin dhannu jechuudha. Damma namoota hin qabneef hoo gargaarsaaf kenname malee damma baatamee mana namaa hin dhaqamu jechuudha ni beektu. Kanaafuu yaa'anii qabeenyi caatii akkuma beekamu galii guddaa bakki inni itti galchu Oromiyaa keessa naannoo Harargeeti. Garuu dhugaa dubbachuuf nu biratti kabajaa guddaa qaba. Gaddaa fi gammachuu kan nurraa qooddatu gara galiitti illee nuuf hin jijjiiramin malee naannoo keessatti nuti gaddaaf gammachuu kan ittiin waliin qooddannu caatiidha jechuudha. Kana isin hubachiisuu dhufeetan. Gaafa akkana isiniin jedhu alaalaa fi araama isinitti dhimuu hin dhufne hin beekulleen jechuudha. Araama taatee alaala taatee akkasitti itti fayyadamnaa isiniin jechuudha kan hin dhufe. Nuti yoo namni tokko naannoo keenyaa kan du'e yookaan ollaarraa haa ta'u fira keenyarraa haa ta'u yoo du'e kan hin fuunee dursinee itti fiinnu biddeen osoo hin taane bunaa fi caatiidha jechuudha. Kanaaf caatiin nu biratti kabajaa guddaa qaba jechuudha. Naannoo biraatti garuu akka kashalabummaatti yookaan akka duriyyummaatti ilaaluu dandeessu. Isiniif gala. Garuu akka naannoo ani itti dhaladhe hawaasan itti dhaladhe keessatti caatiin kabajaa guddaa qaba. Akkuma yaani Oromoo waa hundatti fayyadama.
Fakkeenyaaf musliimni farsoo hin dhugu. Oromoonni amantaa biraa keessatti argaman immoo akkasuma farsoo kabajaa guddaa qabuuf ni dhugu jechuudha. Yaali nutis ni kabajnaaf ofii keenyaaf itti fayyadamnu malee ni kabajnaaf jechuudha. Waan warri dhuganu irraa hin tunnu hin arrabsinu kana sana hin jennu garuu ofiif itti fayyadamnu malee jechuudha. Kanaafuu jennaan caatiin araama taate alaala taate dubaratti kabajaa guddaa qabdi jechuudha. Garuu akka naannoo biraatti inni caatii qaamu akka duriyyeetti ilaalamuu danda'a. Nuti amma dhugaa dubbachuu fi yoo masgiida danne jechuudha. Sooma keessa yoo masgiida danne nuti yoo caatiin hin jiraanne dandeenyeen teenyu irribni nutti dhufa jechuudha. Isiniif galee yoo caatiin jiraate immoo hanga asuriin ga'utti teenyee attaraawii keenya seeraan sagannee du'aa keenya goonee zikrii keenya goonee halkan walakkaa yeroo nyaataaf dhiyaatu gallee nyaata keenya hojjetannee nyaannee kaanee subii keenya salaannee rafnaa jechuudha. Isiniif galee kun kan ta'eef caatii keenyatti dhimma baaneetu malee silaa dandeenyee hin teenyu jechuudha. Kanaaf caatii jechuun nu biratti kabajaa guddaa qaba jechuudha. Isiniif galee warroota hin beekneef yookaan caatii harrabsitanii fi akkasumallee caatii ganda tokkotti galchitanuuf wanti kun hubannoo isinii ta'a jedheetani malee ani araamaa fi alaala isinitti himuu yookaan sheeka qeequu nufne jechuudha. Osoo mata'eeyyuu ani sheekaa fi qeesallee hayyuu Oromoon qabdu kamiyyuu ni kabajaniin jaalladha malee qeequu fi faarsuullee sadarkaan kan koo achi nan ga'u jechuudha. Maaliifin ani abbootii kan koo waan darrinaan jedhan jararraa fudhadha malee waan oschii walitti himuu hin danda'u jechuudha. Isiniif galee osoo beekumsa jararra qabaadhe jechuudha. Garuu isin warra geessitanii qabeenya guddaa kanaa geessitanii ganda tokkotti galchitanuu fi duula walirratti bantanuuf wanti kun fakkeenya isiniif ta'a barnoota isiniif ta'a jedheetan. Nuti garuu galii biraa ni qabna. Maallaqarra nu ulfannu. Ofuma keenya walirraa binna, ofuma keenya walitti gurgurra. Gabaa biyya alaatti hin ergannu. Fakkeenyaaf amma naannoo Harargeetti gabaa biyya alaa kan dhaqu sadarkaa guddaadhaan caatiidha jechuudha. Nuti immoo kan dhimma itti baanu buna qabnaa, dhadhaa qabnaa, damma qabnaa, biyyi keenya waa hunda qaba jechuudha. Naannoon keenya akkuma beekamu kanatti waan dhimma baanuuf caatii gabaa biyya alaatti hin ergannu. Garuu ofuma keenya walirraa binnee walitti gurgurree ofii keenya dhimma itti baanaa jechuudha. Kanaaf nu biratti wallaahi gatii guddaa kan qabu nu biratti sadarkaa guddaa kan qabu jechuudha. Xiqqaa fi guddaa biratti caatiidha jechuudha. Nuti ammoo sargiin jiraate haruusa maaliin akkasiin baastanii beeku ani qaba. Haruusa nuti caatiin hoo jiraatin ka bismillaahee maa akkamiin teenye xabannare hin jiru jechuudha. Gammachuun hin jirtu jechuudha. Maaliif yeroo durii dammii ni sirba jedhanii ni sirba kanallee baay'ee hin qaqqabne xiqqoodha kan hin arge. Egaa nuti keenya amantaan babal'ateera waan ta'eef egaan dhaladhu xiqqoo arge jechuudha fageenya irraa malee hangas kana miti. Yeroo duraanii ni sirbamaa ni dhugamaa jedhu akka aadaa Oromootti kan isinitti maaru garuu erga nuti geenye sirbi waan hin jirreefu namni keenya caatiitti dhimma ba'a jechuudha. Isiniif galee kanaaf bakka aruusaatti illee nuti caatiitti fayyadamnaa jechuudha. Caatiidhaan kan waliin taphannee walii sargii wayii aruusa kana gammachuun dabarsinu nuti caatiidha. Kanaaf caatii jechuun akka naannoo Iluu Abbaa Booriitti kabajaa guddaa qaba dhugaa yoo isinitti hime jechuudha. Isiniif galee nuti garuu uummata amantaa garagaraati. Amantaa garagaraa qabaannus waan qabnu waliif kabajnaa waan itti dhimma baanus waliif kabajnaa wal jaallannaa hundayyuu waliin jiraannaa kan dhugullee ni dhuga kan qaamallee ni qaama yaani waan hundayyuu dhimma itti ba'a jechuudha. Namni keenya waan isa fakkaatu dhimma itti ba'a. Kanaaf wal dandeenya walii wajjin jiraannaa dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah. Kanaaf jechuudha geessitanii akka waan naannootti ba'uutti duula walirratti hin banina. Nu birattiyyuu gatii guddaa akkasii qaba sadarkaa guddaa akkasii qaba jechuudha dhugaa dubbachuu. Isiniif galee kanaaf naannoo tokkotti yoo wanti kun jibbamaa yookaan akka badiitti akka waan nama keessaa isin xiqqeessutti ilaaltanii naannoo tokkotti immoo akka aadaatti akka bakka maasiniin jedhaka. Akka kamiittiyyu nuti dhimma itti baana jechuudha. Isiniif galee baay'ee tokko birattiin faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaan isaatis bakka namni keenya gaddaa fi gammachuu amma nuti namni tokko mana soddaa dhaquuf ammasiin waa biraan walii geessuu dandeessu jechuudha. Oromoon naannoo biraa kan naannoo kiyyaa garuu mana soddaa dhaquuf caatii gaarii isaa jechuudha. Guddaa isaa dheeraa isaa barbaade yoo hin qabaatin barbaade bitee dursee qopheeffatee mana soddaa dhaqa jechuudha. Isin garuu yookaan oolaa qofaan dhaquu dandeessu. Keenya oolaa osoo hin taane kan harka ilaalamu caatiidha jechuudha. Isiniif galee
Soddaan ilma harka kan ilaalu yookaan immoo abbaan mana intala isaa yoo kan dhaqu taate caatii gaarii bifaa fi akka alangaatti dheeratu fudhatee dhaqa jechuudha. Oromoon kun aadaa bal'aa qabdi. Kun akka aadaa naannoo keenyaati jechuudha. Garuu isin naannoo biraatti immoo jibbamuu fi tuffatamuu danda'a jechuudha. Nu biratti immoo akkasitti sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Soddaa caalaa kabajaan hin jiru. Mana soddaatti iyyuu kan nu qabannedha nu caatiidha jechuudha. Isiniif galee nama fakkeenyaaf abbaa warraa kooyyuu wajjin mana abbaa kiyya yoo dhaqu barbaade caatii hana jedhe jechuudha. Kan abbaa kiyya fakkaatu fudhadhee dhaquu qaba jechuudha. Isiniif galee kan koo garuu hiriyaan kan koo caatii daraama taatee halaala taatee hiriyaan kan koo yookaaniin saayifni kiyya caatii hin qaamu. Yoo caatiin halaala taatiin hin barsiisa gaa. Yoo immoo caatiin araama jedhamte anuu nan dhiisa. Anuutti hin deebi'u jechuudha. Kanaafi akkasii jaalalleen kiyya caatii hin fayyadamu. Asumaan nu du'aa hinaaf kadhaate yoo araama taate immoo deebi'u. Yaani araamu wanta amantaa kootiif hin eeyyamamne taanaan hin eeyyamamu kalas ni dhiisa jechuudha. Silaayyuu irraa fagaadheetiin jira. Ani akka aadaa naannoo kootiitti isinitti himaa jira malee ani kan jiru iddoo nan jiru ni beektu. Garuu akka aadaa naannoo keenyaatti kabaja guddaa aggas kana ga'u qaba isiniin jechuu barbaadeetanii garuu guutummaa guutuutti oomishni gabaa biyya alaatti erguu dhiisne malee akka obboleeyyan keenya warra kaane jara caalaa dhugaa dubbachuuf nutu dhimma itti ba'a. Isiniif galee akkasisiniin jedha obboloota kan koo kanaafi akka qabeenya naannoo tokko gootanii walirra dhakaa hin darbatinaa isiniin jechuu isinii dhaamu barbaadeetanii malee wanta biraatiif miti wanti akkaataatti fayyadamnu isinitti himeef malee ani warra wal mormaa kan halaala jedhellee deeggaraan jiru kan araama jedhellee deeggaraan jiru laan isiniif hagal obboloota kan koo hunda isaaniiyyuu ni kabajaan hin jaalladha. Obboloyyan kan koo abbootii kan koo wal falmuu danda'u jechuudha. Maaliif kitaaba rabbiiti wanta ta'eef walii galuus danda'u jarree. Garuu isinii qarree fi qeerroon ganda tokkotti galchitanii irraa wal loltanuu dhaabbadhaatii of ilaalaa. Haraamas taate alaalas taate qabeenya keenya hundaati isiniin jechuu barbaadeetanii. Kanaafuu yoo kan araama nuun jettan taatan iyyuu maal akka bakka nu buusuuf deemtan waan hin beeku malee dhugaa dubbachuu fi namni keenya yoo namni du'e isa baatee mana walii dhaqa yoo namni dhukkubsate isa baatee dhaqee wal gaafata yoo sargiin jiraatte isa baatee dhaqee wal gaafata yoo dubartiinni deesse isa baatanii dhaqanii eebbisu obboloota kan koo isa biratti fakkeenyaaf saayiba jaraa biratti bakkuma kamillee dhaquudhaaf jechuudha. Wallaahi nama keenya harkaa dhugaan isinitti hima caatiin hin dhabamu jechuudha. Garuu gaafa akkas isiniin jedhu caatii warri duriyyummaaf itti fayyadamullee ni jira. Ijoolleen tokko sa'aatii 24 hojii malee kan caatuba kanarratti yeroo isaanii gubanuu ni jiru. Warroota akkasii isiniin jechaa hin jiru. Isiniif galee ani akka hawaasa naannoo kootiitti akkuma naannoo biraa namni badaa hin jiru naannoo koollee jiraachuu ni danda'a. Isiniif galee Omoo hunda qaba rabbiin jechuudha. Garuu an kanneen raasanii dubbadhaa jiru. Akka hawaasa koo guutuutti dubbadhaa jira malee guutummaa guutuutti namni hojii bareedaa duwwaaf itti fayyadama isiniin jechaa hin jiru. Dhimma hojii tokko malee jechuudha. Sa'aatii 24 sa'aatiidhuma kan nyaataa oolu yookaan sa'aatii kan qaamaa oolu hedduudha jechuudha. Inni akkanaa kuni nu balleessee osoo hin taane ofiisaa balleessee jedhu jechuudha. Kan immoo caatii kana gurra lama afaan keeyatee hiiqee argate wallaahi buna isaa faraa oolu isiniin jedhe. Hojiin gurguddaan ni jira naannoo keenya jechuudha. Ani ijoollee baadiyyaati. Naannoo keenyatti bakka hojii gurguddaan hojii ciccimaadha jedhame caatii sana gurra tokko gurra lama ishee afaan keeyatee jennaan hanga sa'aatii meeqaa hojjeta jechuudha namni keenya hiiqiidha. Dhugaaf isinitti hima. Yaa'anii akka mootoraati jechuudha. Caatiin kun uummata keenyaaf jechuudha. Kanaaf jennaani baay'ee tokko nu biratti kabajaa guddaa qaba iddoo guddaa qaba isiniin jechuu barbaadeetanii isiniin jechuun barbaada Oromoo tiyya qaqqaalii fi gaggaarii kanaafuu jennaan walitti illee bu'inaa walillee hin qeeqinaa qabeenyi kun qabeenya keenya hundaati yoo badallee hunda keenyaaf bade yoo jiraatillee hunda keenyaaf jira kan galii biyyaa galchus biyyi keenya galii malee jiraachuu hin dandeessu. Kan immoo akka nama isinitti himaa jiru kanas naannoon nuti dhuunfaadhaan dhimma itti baanu galii biraa qabaannee faayidaa keenya duwwaadhaaf itti dhimma baanus yoo ta'e
faayidaadha kalas hawaasti kan kootti fayyadamaa jira wanna ta'e faayidaadha faayidaa isaati. Yoo caatiin hin jiraanne amma namni keenya mana namaa hin naqu jechuudha. Dhugaan sinitti harka duwwaa mana namaa dhaquu ni leeyyaa ni qaanfata jechuudha. Namni keenya caatiin harka hin jiru taanaan dhiirotiin keenya jechuudha. Siniif galee kanaaf caatiin akka naannoo keenyatti kabaja guddaa fi jaalala guddaa qabaaf jechuudha. Uummanni keessatti dhaladhee keessatti guddadhe akkasumas warroonni dhimma biraatiif dhimma itti ba'anullee ni jiru. Nuti immoo kan warra dhimma biraatiif dhimma itti ba'an dhiisne warra abbootii keenyaa irraa haasawuu qabna siniin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Islaamummaa ruuhiitiyaa Oromummaa handi gahiyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. Dhagahii dhagahii dhaga'uun si bareeda atiin kun yoo taate.